Garafa también. Wayne, wayne. Siwaliin gubanne asii thank you galatoom gifteraችን hundi keessan ooluf thank you family. Ishi Doctor Ragee hita waan hin jedhe rabbi adinatti maal hin jedhe ol qabeenaa see sarmu. wallahi dhageera. Maal hin jedhe? Gisee asooytu hin beeytu maal hin jedhinaa jetta. No, dhugaa dubbachuuf na keessatti yaade malee naasuuf. Walla qoree jirtaa jira. Mooneeti. Giiftii buu. Fatii. Siibuu. Abaaboo. Maalii. Wuy. Abaaboo. Dhugaa dubbachuu fi ushi abaaboo fa'ilaa'eedha. Abaaboo fa'imoo. Isti abaabootti argiteetta wallaahi akkasiin bareedu suma dhugaa. Doktar. Fuula sii kana yeroo laaltu dhiira miti shamarrate irraa qabamti suma dhugaa. Shamarrate irraa qabamti. Dhugaa. Buskutii wayi. Dhugaa. An baga rabbi siina biran jira. Achiin tarii yoon suuqii dhaqee buskutii wayi bitadhee dhufe. Buskutii see fuula sii nyaachuun oolu bar. Ati maasii kaayyuu wanti guutuu fixxamarree. Of jammartee beeku. Ite kaasammaa utuun hin beekin. Maqaa isaati. Liisee Rabbo. Doktar. Naayamaan waliin ijaaruma faarsaattu yaa. Nuqqatte wallaahi nuqqatte maal taate erga warra qullaa bira deemte nuqqatte. Warri qullaan kam? Balaala. Abboo Adiyyaa Basaayuu qabu Abuu Baqaraatu waliin haasa'ee taphachaa jiru. Biizii ta'eeraan dalagaan biizii. Thank you. Rihanaa koo. Dabidiin hin banamne bar. Guys namni biraa ababaa tokko namni biraa. Namni biraa Rihanaan ala namni biraa. Abdulaziz Naasir kun akka inni si jaallatu yeroo hunda sababa kee naqee koomintii jalattis poostii koo jalattis. Namni biraa Rihanaan ala namni biraa ababaa tokko. Feesbuuka jalattis. Abdulaziz mee kootu lakkoofsa tokko gal jalatti. Sababa kee na arrabsa bar yeroo hunda maal jechuudha? Miskiina kiyya. Miskiina kiyya alaalechi la ilaha illa. Kot Abdulaziz Allaali jabeeffadha. Guys double guys. Wala jabeeffadhu waan ofii foonni kan jabaata. Guys double. Rihanna ko yenut. Thank you. Monica. Waan akka biyyattitti mu? Oh my god. Wallahi bakka maquma si arguun akka waan isin leenca wayin irraa ofteeti bakka kabajamtu nama. Yeroon argoonne keessaa saddeet na godha laati. Hin argine ammala akkas ta'e kana teeraan kogu. Moni seeni kwatu Moni seeni jai. Moni akkasitti waaminka. Wanta hin taane dubbataa ture waan ta'eef lulluqadhu ka'e bishaan dhugii ka'e mooneeti jedhe. Ani waan mi'aa nyaataa ka'e. Sijjama raasu si dubbate malee hin dubbanne. Si qaxillammoo ani mooneeti jedhee yoon beeku mooni bakka maqaa si mooneetu jedhe waan maqaa jibbaa wayiiti yaamaaru na fakkaataa yoo. Mooni utuunsi ta'e itti wal arge maal rakkoo qaba. Tuunsi ta'e. Tu yeroodhaaf si ta'e itti wal arge. Soddaa keenya. Gaaf tokko siin argamti amma. Inshallah. Gaafan si argamu harka kee miila kee hidheen hidhaatti bulcha bara. Hin maraattee jira sobe. Maraattee naa hidheen jira. Maahuna hiitaree. Piraankiin si bara hidhee. Ishi isaaq. Yeroo isaan maal taateedhaan hin maraattee jira. Dhugaa dubbachuuf.
Abbo hidhame tokko saayii warkaal kutu. Gaafa jalqaba maaliif beektaa? Qixaatii dabar. Qixaatii malee? Tokko gatii maccaa janajjante. Lama gatii maammee janajjante. Sadii gatii Maammeen kam? sadii gatii cambalaa janajjante. Wallahi laazim akkasitti yoo deemni jechuudha kan keetu caala. Wallahi keetu caala. Mooni hin bareeddi garuu dudduuba waan jiru malee. Jechuun boodigaardii duubaan qabdu jechuudha. Sorry. Boodigaardii warra si eegu sanaan ajaja malee. Doktar. Baga ta'e. Unkaan. Boodigaardii si ajaja abshir. Sorry hin danda'u. Naaf yaadu. Nama meeqan si? Okay, nama meeqan janajjani aan? Qorataa yoo na laaltu faaraa si fakkaadha wanta taasiftu otoo ati hin dubbatin naaf gala bara. Otoo ati hin dubbatin naaf gala baay'isuu. Wallahi injira idhaarti bar ere injira idhaarti laa ilaa gaabbuu nammaka maqaa isaati. Sorry doctor. Sorry. Mooni wanta akka jalatti hin barreessin lubbuu. Waan maasee haasa'u. Ishi. Guys. First nam namoota sun jiru nan qaxxaa waan ataa sobte kana guutu. Akkasii yoo laalle qorataa. Yoo lakkaa'amee dhumu baay'isawee dogoggorre itti dogoggorte yoo kadhiyoo otoo walii haasofnu yaadatta otoo walii haasofnu. Akkanatti amman dubbadhu. Kan asirraa dhiisni meeqamuma keessaatiin waan achi dalagaa turre. Doktar. Guyyaa meeqan abjuudhaan sitti dhufee erga gaafa waliin haasa'uu dhiifnuti. Wallaahi isa dhugaa. Annam tokko abjuun na dhufee hin beeku. Hin yaadattu baraatutu mana argite hin yaadattee. Ansi jammaar abjuu halkan yoo arge ganama dagadha waan argisan hin yaadadhu. Ani immoo kaleessan arge har'a guyyaa isa amma itti bari'aa jiru. Wallaahi warabbal kaabasaa dhugaa. Abjuu ajaa'iba wayiin arge. Abjuu ajaa'iba wayi. Maal kan jedhu? Isa yubar utuun abjichaan fixindee utuun abjichaan fixinee ribaa ka'eenu yaa rabbi ammas deebisii natti fideedheen beekaa rafeennaan dhufuu didde. Wallaahi dhufuu didde. Haraam. Bakka jechuun bakka jiramti. Akka awwaleen mucattii hiriyaa isaa saneen maqaasii mucattii hiriyaa sabsan abjuun na dhufe Yesuus jennaaniin amanta ideen kaanatillee fiddee ati kaa. No kun namuman beekuudha. Natti dhuftee na waamame beektaa nama wayin na waame utuunu taphataa jiru namni wayin waame achuma inni ribaa dammaqe. Innan dammaqina bira jirsisee dhoksoo hedhuusuma dhugaa dhoksuufani bar nama dhufaa jedhee as algaa jala galii jedhee nan dhoksoo hedhu. Maal poosti godheera edaa kanaaf poosti godheedhaarani maal poosti gooteet? Wallaahi giraana gabbayee bar dhugaa natti fakkaate beektaa achumaan deebi'ee rafee eegee. Wayyee ustaazii too. Ishi. Eegee dhabee ol ka'e siikoo injirtu natti dhufuu didde lamii deebite qalbii wayi. Eenyudha ati maal poosti gooteet har'a? Gubeera bar miira keessa galee eegee dhufuu dinnaan hin poosti godhe. Ka'een dhabee deemu namuma abjucha hiikullee nan dhabee bar. Wallaahi. Ati bakka abjotteellee ol dammaqxeetiin jette bakka walalleessumu galatooma thank you isaa ta'u. Atiin argine dhiisikaa. Sanuu lamaan jiru beektaa lamaan jiru siin tokko bakka bira an didde na dhowwatte na fudhatte tokko bira. Miskiina bar. Uksin billaahi dhugaadha. Yoon sobe wallaahi yoon sobe rabbinan dhiisin. Dhugaadha bar. Miskiina. Dasira bar. Sanuu akka dhugaa sanii yaa natti tole malee akka dhugaa wayii bareeda bakka. Nama ibbaata abjuu akkanaa argama. Mala isaati. Abjuudhaan nama arguun hin jedhe bu'aa naa uuzu billaahi. Eenyuun argite? Haayil manaa jedhii gadi haasawu. Keessaanin sitti manama ta'e. Ishi. Nam lama Nama kana nan hawa beektaa. Na hawwisiisa immoo beektaa. Isuma dhugaa. Guyyaa tokko wayiitti yaade beektaa.
jechuun yaadumaan namni yeroo rafuu jedhe bilbiluma olii gadi haadha rafamtii gaachumaan dingata natti dhufte beektaa cuma yaadaan rafee gaafas natti hin dhufne deebitee har'a natti dhufte jechuudha. Wallaahi. Waan jettu gaazexeessituun kan ta'e intarviisii goote jechuudha. Sila intarvii bar nam lam godhan ture bar. Nam tokko kabajamtuu caaltuu hamaa. Hennaa caaltumuu በጣም ይጃላል ጎርበቹፍ ኦኒ መራ ጃላዳን እና ዶክተር በቃ ዱብሱ ሞዲሱ ዋን ካን ዱብሱ ከላሳታ wallahi caaltuu waan ani jettu nan beeka akka obboleessa sitti na jaallatti. Ana akka obboleettii si jaalladha. Waan sin jedhan akka obboleettiitti jaalladhaani sin jedhe dhaga'i. Wallahi itti caaltu dhaga'i. Namni waa jedhan namni ko asilatti abjuu hiikuu danda'u nama abjuun argan san in argatanii dhugaadhumallee wanta kana nutti himama durumaayyuu waan abjuun argisiisuuf faallaa sanidha. Uqsim billaahi wal ilaa yoo intala sana argu malee biyya duuniyaa yoo lubbuun koo asitti na ba'ee dhuguma na argu garuu lubbuun koo biyya kana keessatti hin ba'u taanaan nan kakadha nan arga bakka siin jirtuun dhaqa wallaahi billaahi. Eessa jirti ishee nama bakka siin jirtu beektaa? Jechuun sababa biraatiif hin dhaqu garuu bakka anumaan akkan argu dhibbaan ofitti aman. Bilbilii fi akka abjuun itti dhufte itti himi. Yaala sheeka gaafadhu malee itti himi. Hedduu dheeraadhas. Itti meera garuu akkasiin itti dhufte minaamin itti himne deebise. Ishii badabboo. Ada gara jetaata miidiyaa irraa baddeetiin akka liivii seenuu dhabe namni hundi qorataa eessa badee qorataan naga qabadee na gaafata. Habiibti ati waan argine dhiisati. Wallahi namni rabbi eebbisee mammaa koo jiran harka bade bar. Maal mammaa kichi maal ture iyyuu? Jalqabde kun ta'a abjuunat argite dhufte. Ini min jedha artii. Mee wallahi jedhe. Maqaa isaatii. Doktor amma harka kee ol qabi du'aa kadhanna. Wallahi isa dhuga. Ol qabi. Yalla ol qabi taa'e. Dhugumaan hin ol qaba harka kee. Bismillahirrahmanirrahim. Yaa Rabbi har'a abjuudhaan doktoriitti nageessi doktoriin iyyisiisaa bule. Amin jadi. Amin. Lamin. Amin jadi kah? Ayah. Ya Rabbi bismillah wallah je kabultu. Wayyo wayne gude jedha bultu. Amin jadi. Eshi. Kamaru koi gudi bade. Bismillahirrahmanirrahim. Yeroon itti dhaqee ka'e immoo dhiirri biraa shamarratti fakkaatu. Haa jibbisiisu. Amin jadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhiirri jaalala bultiitiin onnee si keessa seene sun of jibbee isii jibbee onnee si keessaa ba'u. Amin jedhi. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yeroo gabaabaatti yaa Rabbi Allah mudhii doktorii kana lakkoofsa 8 quxurii isa addunyaa miti qorataan hawwasan itti kaa'e. Amin jedhi. Amin jedhi. Mul'isee sabbataa batika du'aayi bareede du'aayi bareede. Du'aayi sa'aatii kana bareede. Simmin quxuriin jedhe bar borciin sitti ta'u hin jenne amin jedhi kaati. Jammara borciin qabu jammar borciin qabu simmin quxur nayi. Isan hawwasana sitti ta'u aminaa jedhe maaltu si dhibe koon Jammar duraayin qaba man nabbaaree fedhu. Yeemiti koon kadhataa jira bar. Hay itti naa kaa'in jedhaadha malee. Akkamitti itti kaa'amu? La ilaha akkamitti itti kaa'ame jetti bar. Eshi. Ya Rabbi. Jadi kak. Ya Rabbi Allah durbummaa si sanatti naa deebisi. Amin jedhi. Amin. Amin jetti agaraa fayyaa.
La injiru jechuudha. Qorata waan badaa asirra inaaseen singeera. Wallaahi la'aazim ani fite walla budeem waan badaa asirratti inaaseenii. Beekaa ta'amis singeera. Ustaazaan as jala jiru. Wallaahi qaas ustaaz kamii ustaaz eenyudha? Isanu du'aayi kadhannu barri du'aayi gaarii se'anii aamin jedhaa jiru. Eenyuun ustaaz ka eenyudha? Yaa Rabbi na jaalatu. Ana birallee ustaaz Muhammad Bayaani jiru. Okay. Wow, yaada deegolbe. Jadi waan bara fixate xumurte du'aayi? No. Koi ga ustaaz na baanu dura nama guddaadhaan kabaja waan ta'e. Sorry. Du'aayi ati maaf waan namni guddaan dhageeffatu jedhu maal gochuu waan baadagee jetta? Ilaali. Imbe kubeeta araadaadha ammoo ustaaz Bayaan araadaadha waan akkana dhugaa dubbachuuf araadaadha nuyi. Wallahi wanta ilaalal waan safu wal qabatu tasuma hin jedhin caalisi du'aayi rabbi sirra jaallatu godhu. Safuu miti. Ilaalaa fuudhaa jechuun hin ta'a. Qorata. Okay. Aamin jedhi gaamoo ol qabi. Ati ila durumarra yeroo asirra walii xaba nurra sitti mee jira. Wanta safu wal qabatu. Safuu miti aaminnaa jedhi kati. Okay, jedhi. La adaraa ammoo wanta namaa naasiin jedhu onnee kee qulqulluu harka kee lamaan rabbitti ol qabi jechuun minnaa miti. Bakka gara onnee qulqulluu harka kee rabbitti ol qabi hin dhagahama hin qeebalama guyyaan hundinuu guyyaa rabbiiti hin qeebalama harka kee ol qabi. Mugi yaadaan gara rabbii ilaali. Yaa rabbi ati halkanii guyyaallee mugi qofa namaan jetta jedhe waan dhiyoo mugdallee yoo ollaaltellee du'aayi maati onnee mamichaa amiin jedhe yookaan onnee mandaan godhe. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Waswaasil kannaas dhiirri biraasi waswaas tubboo bismillahi. Kan mataa firiizii kan jalam qorattee deemtu kan qalbii si fuutu sun bismillahir. In kolbiin kaati a'uuzu billah. Kan mataa firiizii kan rifeensa jala qorattee qalamii asirraan dibattee onnee si fuutu sun si keessaa haa jettu. Amiin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan maal reekun gasirra iyaar. Anasi amiin na jechisiista kasi achi sirra barraa ormaanii xurru kan jamaanni. Kunoo ustaaza tokko nu isa si amiin jedhaa irraa achi du'aa eeggatu. Ustaaz gastii jala jiran malee messenger keessa hin jiran messenger kabarsiifatte si dhufe naa obsi jedhiin du'aa cimaarra jirra. Haa rabbi sodaadhu natti hin barreessin. Bultii nan diigin. A'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim. Hai. Akkuma itti du'aa eeggatu dhabaa. Oh my god. Akka nama warasaatti dur wayyaaneen akkana xaw nama gotu san ta'e bar xuuxuu jedha messenger ofiin asi du'aa onnee kamiina nama amiin jedhaara lamiin jedhaara yoo addan beeku muknaatu. Miskiina ko ati onneen kee qulqulluudha naa kadhu wallahi nuu kadhu. Okay amiin jedhi. Qorata. Wayye. Assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yaada muraada kee danuu guutu. Amiin. Rabbi nagaa maatii waati kennan nu agalchu. Amiin. Rabbiin haadhaaf abbaa keenyallee umriin waa dheeressu. Amiin. Kan du'aniiraniif rabbiin ollaa nabiyyi keenyaa nu ciibsu. Amiin yaa salaa. Jadis kan. Rabbiin dunya akiraallee nu milkeessu. Amiin. Waa'ee keenyatti maqi. Qoy kaadhumarraa keenya gudii agartaa. Kanaama du'aayii dhugaa karachaaraa qolu. Rabbiin waan hojjenne keessa xiqqoo hojjenne keessa barakaan waa kaa'u. Amiin. Guddoo hojjenne ammoo hafii godhee nama sadaqatee masgiida rabbii ijaaree hiyyeessattiin qarqaaree sadaqaa rabbiif jecha sadaqataa jiraatu rabbi nu haa taasisu. Amiin. Yaa rabbi waan biraa hin saalfadhaa. A'uudhu billaa waay. Keenya amma dhageeffadhu.
Abbo qorata. Rabbiin Wayye. Rabbiin niitii taatu. Niitii akka Aishaa. Ta bultii kan kee gad dhaabdu. Ta qalbii kan kee kanallee olii gadi atini. Taaninillee akkana jettu tana. Gassi dhaabdee ilmaan babbareeda sirraa hortee jireenya bareedu Anuma akka Aishaa naa godhu jedhi kadhadhu amma waan biraa dhiisi. Anuma akka Aishaa naa godhu yaa Rabbi. Ani biiftuudha malee araata karaati miti. Araata miti hee araataan jedhan kan maqaan beenne. Ne jalaa goru hee ne jalaa goru jedhan araata biyya keenya dur. Du'aa jalli isaati dabar. An du'aa kanaa miniin jedhu anuma akka Aishaa naa godhu jedhi. Duratti yeroo du'aa kadhattu kan mataa firiizii kan maalii rabbi sirraa qabu jetteemi. Akkasuma warra mataa qullaa warra ati sirra ooltee qashtiitii yaa maalii ta'e maqaa jaraa jinnii naa dha'u. Afaa itti banaa gurura itti jigsaa akka ta'aa ooltu san rabbi sirraa qabu. Amiin. Rabbi jirarraa si haa fagee. Amiin. Abboo obboleessa kiyya duuti dhiyoo jirti. Akkam Sayyidina Umar tokko natti fakkaate. Sayyidina Umar jennaan namicha tokko jiru wayitaa oora gahe. Sayyidina Umar itti moggaafamanii masaaqula wayi baatanii deemu biyya keenya. Sagalee isaan fagoodhaa du'aa kadhatanuu fagootti aamin jedhama. Atamma keessa darbitee isa yoo harka faffacaasu akka waan nama dha'u jedhanii beektaa. Ati bara na kabaluu maafiinsee bara harka akkana goote bara akkan iyyuu cufaan kaballaachaa namatti godhe adda nama keessa dha'e taambaaraa taaraa jedhu sana goote bara. Hayi. Dhaggeeffadhu du'aayiin xumure. Ajandaa mitiidha kun akkana du'aa akkana qabatan. Abboo. Natti kaate bar du'aa godhaadhatti wayi na sodaachifte sagalee ol kaafte. Abboo. Yaa obboleeyya naa kiraa duuti fagoon jirtu duuti nutti dhiyoo jirti. Atillee ilmi dhalaa qullaa waliin achi utaalaa ooltee tarii sa'aatiin salaata kan keetii azaanamee sitti ga'e sirra darbu rabbii waan kanarraa ija isaa qabu. Amiin. Abboo duutii mataan dhuftu duuti mari'ataan dhuftu sa'aatiif sekondii hin heeddu si keessaa sa'aatis oduu jara akkana laaltu si keessaa ba'uu dandeetti yoo guyyaan kan kee dhume. Rabbiin nama kiiriirra waan gaarii dalagataa. Du'u rabbiin nu haa taasisu. Wallaahi dhuguma jiraarama. Ati hoo warri jettaniif an baay'isawee dhugaa dubbachuuf baay'ee sodaadha. Du'a baay'ee sodaadha. Muuziquma kiyya kanarraa natti himaa ooltan. Amma waa'ee keenyatti nu dabali du'a boodarra goona ilaa. Namni kan rabbi kan inni nama uume nama jiraachisee shamar ilal akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam wanti gaariin biyya lafaa kanarraa dubartii gaarii yookaan haadha manaa gaariidha jedhanii anutuun hin fuudhin akkan hin waa'ee du'aa natti hin kaasin utuun si bira ga'e si hin fuudhin.